السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا سميان دهسن channel جرتو فيوما جباتو نغافو غلط ربي إن شاء الله. دواتوكو إثيوبيا رافتيسي فداتا جرا دوا هركا ورموتي جچودا دوان كون ياسو برادي ورابي گدسي توري يرو دربي ايو ليگيسي توري اچيلي دوا فودي في توري چودا وريني لالتاني تو تايف جچودا دوا سنا اني وامد انجرا dawaan sun seeraan dhufee naqaqabee jira. Dawaa sana irraa fayyadamu eegaleen jira. Gosa dawichaaf sadarkaan irra jiru sin agarsiisa jechuudha. Amma irraa sin agarsiisa booda garuu tokkoon fayyadamee gaafan fixee maal akkana fayyadee fi tartiiba isaa tokkoon viidiyoo isaa walitti dhee isinii dhiyeessa. Amma garuu jala maal akkan fayyadamaa jiruuf sadarkaa kamirraa kan jiru isinii hima jechuudha. Dawaan naaf ergame kana fakkaata. Dawaan kana kullamanna dhufeef no tokko dammatti naqadeen kee damma kiiloo tokkotti walitti illee makne ganaa sichi walitti makuuf hin deema jechuudha. Kuno walitti makuuf hin deema irratti buufadeen kee kaameraa qabu wajjin waan naaf hin mijanneef amma reefin eegaluu deema jechuudha. Kanammoo booda gaafan xumureen eegala jechuudha. Kanammoo ismikiya kan duidaa fi miila keessa illee bakka garagaraa caccabsee keessana tuttumachuudhaan illee keessa akkana nyaachuu godhee kana dhukubuuf kanaaf kana na ergame kanaaf kana guyyaa tokko kana godhee halkan dibadhee rafaan jira jechuudha. Ganama immoo ka'ee shaaworii gala jechuudha. Kanammoo na erganii garaa qullaatti burcuqoo lakkaa guyyaa 3 wal duuka garaa qullaatti barii salaata subii booddee dhugama jechuudha. Saa kamsaa booda jechuudha gara saa 6 yoo ta'e adii ani kanas guyyaa 3 fayyadameen jira. Kuno kanan keessaa fayyadame kana guyyaa 3 tokko guyyaa 3 barii dhugeera jechuudha. Alhamdulillah baroon jira. Kanammoo habbaa jahanaa erganii habbaa jaa keessaa habbaa lama fudhadhee isinitti hin danda'u gabaanni na godhee baay'ee tokko xuraawaa garaa kiyya keessaa baay'ee guyyaa sanana keessaa yaasee jechuudha. Kun baay'ee faayidaa guddaa qaba jedhee yaada jechuudha. Waggaa 4 dhukkuba kanaan baay'ee rakkadhe amma inshallah na dhiisa jedhee yaada jechuudha. Kanammoo kan na erganii barii ganamallee garaa qullaattiin fudhadha. Galgalammoo yeroo marra fuudhaaf jedhee habbaa 5 guyyaatti fudhachaa jira. Arga guyyaa gaafa dhufuuti kuno tokkorraa fixuu ka'eera jechuudha. Xumuruu ka'eera yaraa dhutuna hafee alhamdulillah. Dhukkubas immoo hamma argasiirra amma wayyaan qaba bareedduu dhuman jira jechuudha. Wayyaan qaba dhukkubni illee narraa yarataa jira. Gaafan fixutti immoo guutummaatti yoo rabbiin naaf fedhee dawaanaa ta'ee guutuutiin hin fayyadee yaada. Amma kana damma kanaan bismillahirrahmanirrahiim walin makna jechuudha. Haala kana walitti laaqnee walitti laaqeetan isinitti deebi'a jechuudha. Kaameraa qabu waan naaf hin mijanneef. Kuno haala kana walitti laaqa. Haala kanaanii damma wajjiniin maankaan kiyya danda'an jiru fallaanni kiyya walin makuuf humnan qabu jechuudha. Tokkoon isaa shigii tokkoon kutee walitti makaa jira. Kana hanga jaleedhaan gahee walitti laaqee barii garaa duwwaatti maankaa takka galgalammoo yeroo rafuuf deemu maankaa takka akkam fudhadhu naaf dhaamanii jechuudha. Kun lama damma kiiloo 2 tanii kun kiiloo 1dha dammi. Kiiloon tokko immoo lafa jira qorichillee tokko lafa jira jechuudha. Isaan kiiloo 3 naan jedhanii garuu an kiiloo 3 waan argachuu hin dandeenyeef damma kiiloo 1tti makaa jira. Kiiloo 1tti tokko makee kiiloo 1tti immoo tokko makaan jira jechuudhaani. Inshallah rabbina gargaaru kana hunda fixee ganaa sichi immoo tokkollee fixa jechuudha. Kuni qoon ulfaata. Nguballee dhaamii wayillee ni qaba. Inshallah wanti dhukkubarra caalu hin jiru. Dhukkubarraa fayyuu waa hunda caala jechuudha. Kanaaf inshallah rabbiin yoo rabbiin naaf fedhee fayyaa kiyya argadhee fayyaa kiyyatti nin deebi'ee yaada. Ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti sabni kiyya hundinuyyuu warri Itoophiyaawii taatan kulliin keessa warri dhukkubarra rakkatan akka kiyya rabbiin fayyaa afiyaa keessan bileessinii haa guutu. Dawaa kana walumaa fayyadamee dhibeen kun qooma akka ta'e illee tokkoon isinitti hima. Dawaa kana fayyadamee rabbiin afiyaa guutuu naa kenne namoota akka kootii dhukkubsatanuuf baay'ee furmaata jedhee yaada. Hin fayyitanii jedhee yaada waan ta'eef dawaa illee naa godhaanaaf illee akka rabbiin dawaa naa godhu
like subscribe gochuudhaan illee na bukkee dhaabbadhaan jajjabii isaanii isinii jedha lakkoofsa isaanii warri barbaadan lakkoofsa isaanii karaa koomentiitiin na barreessaatii koomentii jalatti isiniifiniin kaa'a achi jalaa fuutanii bilbiltanii haala dhukkuba keessanii tokko tokkoon itti himtanii seera waan hospitaala tokkollee hin qabdanu waan isin dhukkubu guutummaatti itti himtu jechuudha maaliif namni yoo dhukkuba sanarraa himate dawaallee argata waan ta'eef jechuudha dhukkuba sana yoo seeraan himate dawaa sana argata waan ta'eef dhukkuba keessanii tuun dhoskiin tokko tokko waan isin godhuu fi waan isin dhukkubu tokko tokkoon himattanii jechuudhaan garaa keessana dhukkuba dudda kiyyaa fi luqqeettuu kiyya teessuma kiyya hunda walitti qabeena dhukkuba hanga jilba kiyya gahutti gizeenatti ka'ee dhaabbachuullee hin danda'u jechuudha kaasatan marsaa ji'aatii wal qabata baay'ee tokko na dhukkuba hadha lafa waggaa 4 gaheera mana hakimiitti yeroo baay'ee deeme maallaqa baay'een fixe yeroo tokko 400 baasa yeroo tokko 300 baasa diraama jechuudha beeka dawaa malee ultrasound al tokko ka'uun birrii 300 warri beektan akka naannoo kanaatti akka naannoo Anjiroo Shaarjaa kanaatti birrii 300 ultrasound jechuudha ultrasound birrii 300 kee dawaan ajajame immoo biyaans birrii 100 mixa dawaa sana immoo nan bita dawaan sun yookiin na fayyada yookiin na fayyadu akkin nan fayyana dawaan sun baay'ee nan fayyadu sababiin isaa yeroo nan liqimsee dhukkubni sun narraa irrata sa'aatii 24 narraa dhaabbata yeroo saa 24 booddee ammas natti ka'a ammas laazima kiniina sana fudhachuun qaba jechuudha kiniinni sun immoo dhibee biraa namatti fidaa deema mitiiree baay'een sodaadha waan ta'eef kiniina sana guyyaa tokko yoo fudhadhe guyyaa tokko fudhadhu guyyaa tokko na dhukkubee guyyaa tokko immoo nan dhukkubatti natti jabaattee dhukkuba sanarraa of baraaruuf jechuudha dadhabbii dhukkuba sanaatii fi ammas deemeen kiniina sana fudhadhaa jechuudha kun immoo baay'ee tokko riibinlee naman qabu wama dhibeema garagaraa wayii naffite jechuudha hamma argasiina dhukkuburra dhibeen adda addaa wayii haalli dudda keessa deemee na tumachuu ganaa kaleen na dhukkubu waan akkasii na dabale jechuudha dhukkuba san ergasii qaburra jechuudha kanaaf inshaallah biiznillah rabbiin akka qoricha kana dawaanaaf godhee jedhutti du'aayinaaf godhaan isinii jedha bismillah nulle baay'ee tokko ulfaata bismillahir rahmanir rahim garuu leewuma tokkoon jedhu maashaallah icuuna dhoofti mana kana keessa laa gubdifa hin gubdillee na dhoofti illee malee xiqqoo uumaan jedhu akkan sodaadde miti hadhootu baay'ee qabataa akkamatti kana hunda fixee yaaddaan ture garuu amma kanas waan nama sodaachisu miti akkasii dhukkubarra wanti caalu hin jiru rabbi si haa fayyisuudha du'aa illee naa godha inshallah biiznillah ka rabbiin dawaanaa godhutti illee du'aa naa godha kun immoo qaamaa rirriittatama jechuudha duyda gara cinaachaa harka kana addeessin dhukkubu keessa yoo si waraana ta'e miila kana faaddee hunda sirriitti guyyaa tokko kanaan gootanii sirriitti jechuudha sirriitti akkana dhidhiibbattu jechuudha dibdanii sirriitti jismii keessan kana dhidhiibdu jechuudha ittiin of dhidhiibdanii sana booddee raftu biyya kaatan immoo kaatanii shaaworii galtu biyya kana silaa gubaadha waan ta'eef shaaworii galuu waan hin oolle deemtanii shaaworii galtu borillee galgalallee haaluma sanaan godhattu ammoo deemtanii shaaworii galtu jechuudha isheen kun immoo jechuudha isin fiiskaa oolti isin keessaa dhiixee garaacha keessan guututti isinii qulqulleessa jechuudha sirriitti garaacha keessan isinii dhiqee isinii qulqulleessa dhukkubuma wayii nama keessaa baasa bakka isiniin jedha alhamdulillah inni amma duraan ji'a lama fayyaa walitti taansaa mana hakimiillee bakka lama torban keessa gizee lama mana hakimii deemee baay'ee tokko na dhukkubaa ture jechuudha garuu dawaan kun dhufeenyaa fudhachuu jammare alhamdulillah rabbil alamin narraa dhaabbatee ara galfiin qaba riba gaarii rafa galgalallee nan ciisuu dhaqeenuma rafa guyyaallee kun riban qaata guyyaa rafa dhiisee walakkaa sa'aatiin rafa waan jedhee jecciisee ribni numana fudhata walakkaa sa'aatii korofeen kaa jechuudha alhamdulillah rabbil alamin summa alhamdulillah rabbil alamin baay'ee barwan jira akkuma kanaan akka rabbiin fayyaa fi aankoona deebisu bareechaa du'aa ina godha like subscribe share